Ashamaa jirra jirtu ilmaan Oromoo akkam nageenyi badhaadhaa isiniin jenna. Har'allee akkuma duraan baratame viidiyoo hojjechuun aappii babbareedoo yeroo yerootti barbaachisaa ta'an gadhiifnee isin biraan ga'uuf waadaa isinii galle qabannee dhiyaanneerra. Gara barnoota keenyatti osoo hin darbin dura namoonni haarawaa gara yuutuubii keenyatti dhuftan yuutuubii keenya Nadhii Gammadaa jechuun itti barreessanii Nadhii Gammadaa jettanii itti barreessanii subscribe godhuun akkasuma like share godhuun nu gargaaraa isiniin jenna. Okay, yuutuubiin keenya Nadhii Gammadaa ka jedhu kana jechuudha. Nadhii Gammadaa tube jettanii yoo itti barreessitan isiniif dhufa. Okay, Nadhii Gammadaa ka jedhu kanarratti hin dhooftanii mallattoo notification kanarra deeftan jechuudha. Inni diimarra yoo jiraate subscribe ka jedhu dhooftanii geessanii all ka jedhu kanarratti yoo deeffattan yeroo kamuyyuu isin bira gaha. Okay, amma kallattiimaan gara barnoota keenyatti jeen. Barnoonni keenya har'aa moobaayila keessan tasa namni isin jalaa fuudhus danda'a. Akkasuma hiriyoonni keessanis waan isin hin barbaanne isin jalaa laaluu danda'a waan ta'eef akkasumas immootu jawaala keessan tasuma yoo isin jalaa fudhatama ta'e waan isin achi keessa kaa'atan san baasuu akka hin danda'amnetti mala gabaabaan dhuffachuu karaa ittiin dandeettan walitti argisiifa. Okay, gara barnootaatti yoo tarru aappichi jechuudha. Maqaan aappii calculator jedha. Akkuma nama isa herreegaa kana jechuudha. Mallattoo ida'uu, hir'isuu, baay'isuu fi walqixaa isa qabu kana okay irratti dhooftan. Hin buufattan dura jechuudha. Eega buufattaniin booda koodii isin gaafata. Koodii keessan isin waan barbaaddan itti naqachuu dandeettan. Okay. Ani mootu ofii barbaadu itti naqadha. Eega isin booda lakkoofsa walqixaa kana dhooftan. Lakkoofsa mallattoo walqixaa kana eega dhooftan kun akkanatti isinii dhufa jechuudha. Isin doolaara maal gootan irraa duuba deebitan cancel ka jedhu irra deebitan. Okay, kun ammas keessatti viidiyoo barbaaddan dhoofachuu dandeettan. Waan barbaaddan waan ofii keessanii namni biraa akka laalle namni biraa akka argine feetan dhuftanii mallattoo eda'uu ka jedhu kana tuxxanii seentan. Audio yoo barbaaddan dhossuu asitti picture video jedha. Akkasuma dokumentii wantoota dhossaa file jedha. As keessatti illee picture kana keessatti illee viidiyoo fakkeenyaaf hoo qabaattan ta'e viidiyoo dhossuu barbaanna haa jiraatu fakkeenyaaf mee viidiyoo dhossuu barbaanna yoo ta'e okay viidiyoodhuma tokko ka fedhe haa ta'uyyuu asuma seennee viidiyooma tokkocha dhossina. Mee fakkeenyaaf viidiyoodhuma kana dhossuu barbaadaa jedhu kun irratti dhayeera argaa jirtan. Move to vault jedha. Qulfii isaatiin cufta jechuudha. Eegasiin booda new folder jedha. Picture video file jedha. Ka barbaadde irra kaa'uu dandeettaati. An picture irra kaa'adhe. Kanaaf okay itti goota. Eegasiin booda ammallee encryption siin jedha. Okay irratti godhatte. Eegasiin booda sii fudhateera. Okay itti goota. Kanaan booda namni biraa jawaala moobaayila kee keessa seenee isa ati dhossite san argachuu hin danda'u. Namni fedhe yoo dhufe kana mallattoo kaalkuleetara isaa haa beekullee yoo beekee seenes akkaataa ittiin cufte lakkoofsota baay'een cufte waan ta'eef lakkoofsa sin beekuu hin danda'u. Isin immootu lakkoofsa cuftaniin kana beekuu qabdan. Lakkoofsa cuftaniin beeytanii yeroo banattan immootu mallattoo walqixaa kanaan isin jedha. Kanaaf barnoonni keenya ka guyyaa har'aa kana fakkaata. Ka guyyaa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa isiniin jedha. Gaafii yoo qabaattan nu gaafachuu hin irraanfatina. Akkasuma like godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Galatooma.